Akkuma beekamu namoonni baay'ee keessan akkaawuntii PayPal banachuudhaaf baay'ee kan isin rakkisaa jiruu fi baay'ee kan isin rakkisaa turedha. Akkasumallee namoonni baay'eenis keessaan kan na gaafachaa turtanittanis ni jirtu. Anillee yeroo darbe viidiyoo akkaataa PayPal ittiin banatan isiniif hojjedheen ture jechuudha. Namoonni baay'een keessan karaa sanaatiin banattanii jirtu. Karaa sanaanis immoo namoonni isin dides immoo hin jira. Maaliif akka isin didillee kan isinitti himu ta'a jechuudha. Viidiyoon tokko yeroo hojjetamu namoonni baay'een immoo viidiyoo san ilaaluudhaan akkaataa namoonni sun ittiin bananiitiin banachuutti fiigu jechuudha. Haala sanaatiin yeroo namoonni baay'een ittiin banatan PayPal ammoo wanta sana ilaaluudhaan seera isaanii waan cabaa jiru gochuudhaan karaa ittiin banamu sana ni cufu jechuudha. Sana booddee PayPal banachuun karaa sanaan ni dhaabbata jechuudha. Namoonni viidiyoon yeroo gadhiifamu jalqaba irratti daftanii banatan isiniif ni hojjeta. Kanaafuu PayPal akkaawuntii akkamittiin akka banattan karaa sirriitiin kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana dura biroozarii keessan irratti yookiin immoo bilbila keessan irratti PayPal akkaawuntii banuu yaaltaniitu yoo ta'e maal gootu biroozarii keessan kana al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan akkan ani isinitti agarsiisu kana ni gootu jechuudha. Biroozarii keessan irratti al tokko ni qabdu jechuudha. Sana booddee bakka mallattoo xiyyaan isinitti agarsiisu kana bakka sana al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin storage kan jedhu jira. Storage kan jedhu sana irratti dhufuudhaan dhuftanii bakka kanaatti clear cache kan jedhu jira. Isa irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Erga isa irratti al tokko tuqxanii booddee maal gootu duubatti ni deebitu. Kana booddee maal gootu deebitanii Chrome keessan yookiin biroozarii fayyadamtan keessa ni seentu jechuudha. Sana booda maal gootu bakka kanaatti mallattoo xiyya sadii qabdu jira. Xiyya sadan sana irratti al tokko tuquudhaan history kan jedhu irratti ni dhuftu. Kana booddee bakka kanaatti delete browsing data kan jedhu jira. Isa irratti al tokko ni tuqtu. Kana booddee bakka kanaatti all time kan jedhu irra bu'uusaa cheekii erga godhattanii booddee gara gadiitiin ni dhuftu jechuudha. Delete data kan jedhu jira. Isa irratti al tokko ni tuqtu. Kana booddee bakka kanaatti delete kan jedhu jira. Isa ni tuqtu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin delete ta'ee jira. Okay jettanii bakka kana tuquudhaan duubatti ni deebitu jechuudha. Haala kanaan erga duubatti deebitanii booddee maal gootu bakka searchii kana irratti al tokko dhufuudhaan maal gootu PayPal jettanii haalaan ani barreessu kanaatiin ni barreessitu jechuudha. paypal.com jettanii slash gootanii ls ni gootu. Sana booddee go ni jettu jechuudha. Search ni gootu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. paypal.com ls home jedhee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Maal gootu bakka kanaatti sign up for free kan jedhu jira. Isa irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti personal account fi business account jira. Business account kan jedhu irratti tuquudhaan bakka kanaatti continue ni gootu. Kana booddee bakka kanaatti I am not robot kan jedhu jira. Isa irratti al tokko ni tuqxu. Captcha isin gaafata. Captcha inni isin gaafatu ni guuttu jechuudha. Manaan baasii na gaafatee jira. Baasii irratti suuraa baasii ofirraa qabu irratti al tuttuqeetiin maal godha verify kan jedhu immoo nan tuqa jechuudha bakka kanaatti. Kana booddee haala kanaatiin raayitii naaf kaa'ee amma gara fuulduraatti na dabarsa. Kana booddee haala kanaatiin na gaafata jechuudha. Bakka kanatti first name ni galchitu, last name, emailii keessanii fi passwordii bakka kanatti passwordii dijiitii 8 hanga 20 ta'e galchitu. Akkasumallee lakkoofsa yookiin immoo qubeewwan gurguddaa fi xixiqqoo kan of keessaa qabu ni galchitu. Lakkoofsillee xiqqoollee taatu lakkoofsi keessa jiraachuu qabdi. Akkasumallee simboliiwwan garaagaraa keessa jiraachuu qabu. Sana booddee bakka kanatti raayitii erga gootanii booddee bakka kanatti agree and create account ni gootu jechuudha. Haala kanaan hunda isaa erga guuttanii booddee bakka kanattis mallattoo kana raayitii erga isiniif godhee booddee maal gootu agree and create account kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee ammallee maal gootu bakka kanatti I am not robot kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee ammas bakka kanatti baasii na gaafate jira nan irra deebiidhaan baasii suuraa qabu irratti nan tuttuqaa jechuudha. Haala kana ergan tuqee bakka kanatti verify nan godha. Ammallee dogongora qabanaan jedhee kan biraa na gaafatee jira. Bakka kanatti irra deddeebiidhaan nan tuttuqa jechuudha. Kana booddee bakka kanatti verify nan godha jechuudha. Amma kun raayitii naaf godhee jira. Gara fuulduraatti na dabarsaa jechuudha. Ammallee irra deebi'ee na gaafachaa jira. Bakka kanatti ammas irra deebi'ee nan tuqa. Amma kun akkuma argitan gara fuulduraatti na dabarsee jira jechuudha. Emailiin sun kiyya ta'uu isaa cheekii gochuudhaaf maal godha confirmation code emailii kiyya irratti na geessa jechuudha. Kanaaf email UA code kan jedhu irratti al tokko nan tuqa jechuudha. Kana booddee emailii kiyya irratti koodii naaf ergama. Koodii emailii kiyya irratti naaf ergamu deebi'eetiin bakka kanatti nan guutaa jechuudha dhufe. Refresh nan godha.
Akkuma argitan kunooti iimeelii kiyya irratti koodiin naaf dhufee jira jechuudha. Bakka kana tuquudhaan koodii kiyya koppii nan godha jechuudha. Koodiin kun akkuma argitan daqiiqaa 10 qofa isin fayyada. Daqiiqaa 10 booddee expired waan ta'uuf maal gootu daqiiqaa 10 osoo hin ta'in koppii gootanii guutuu ni qabdu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti paste nan godha. Sana booddee bakka kanatti submit kan jedhu nan tuqa jechuudha. Kana booddee haala kanatti erga naaf dhufee booddee maal hin godha? Let's go kan jedhu bakka kana jira isa irratti al tokko nan tuqa jechuudha. Kana booddee bakka kanatti haala kanatti naaf dhufa. Bakka kanatti maal filadha? Individual seller kan jedhu irratti al tokko nan tuqa. Sana booddee bakka kanatti business type kan jedhu individual hin godha jechuudha. Kana booddee bakka kanatti next kan jedhu irratti nan tuqa. Kana booddee haala kanaatiin maqaa keessan akkuma jalqaba guuttaniitiin haala kanaatiin isiniif ni fida. Bakka kanatti guyyaa fi bara dhalootaa keessan umurii keessan 18 ol osoo gootan irra bareedaadha. Kanaaf bakka kanatti hanuma barbaadan galchuu dandeessu. Ani akkasumatti fakkeenyaaf normaalii akkasumatti nan galcha jechuudha. 1995 haala kanaan erga guuttanii booddee naashinaalitii Leesottoo jedha. Yoo barbaaddanis Itoophiyaa guutuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo bakka kanatti immoo koodii kan jedhu kana al tokko irratti tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan kan Itoophiyaatti jijjiirrachuu dandeessu. Kana booddee bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan 9 jettanii kaatanii ni guuttu jechuudha. Haala kanaan erga guuttanii booddee amma bakka kanatti adrees laayin waanii fi wantoota garaagaraa kan isin gaafatu jira. Maal gootu adrees laayin waanii irratti kan ani guutuu dandeessu. Yoo barbaaddanis immoo liinkii isaa Telegram chaanelii kiyyarra isiniif nan kaa'a jedhaatii liinkii isaa argattanii wantoota garaagaraa guutuu ni dandeessu jechuudha. Maal goona? Gara browserii kan biraa ni seenne jechuudha. Browserii kan biraa erga seenne booddee haala kanaatiin ni jira. Kana irraa ta'anii fakkeenyaaf bakka kanatti kana koppii godheetiin adrees laayin waanii irratti nan guutaa jechuudha. Haala kanaatiin nan guutaa. Kana booddee city and town kan jedhu jira. City and town kan jedhu irrattis immoo maal godha? Isuma kana irra deebi'ee maal godha? Guutuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaatiin ergan guutee booddee poostal koodii kan barbaaddan guutuu ni dandeessu. Yoo dhiistan rakkoon qabu sana booddee next ni gootu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti mallattoo kana raayitii ni gootu ofii isaatii akka inni isiniif guutu jechuudha. Kan dura guuttan bakka kanaatti business registration number kan jedhu jira. Lakkoofsuma barbaaddan guutuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanatti lakkoofsa barbaaddan ni guuttu. Kan immoo bakka kanatti primary currency kan jedhu kana USD irra gochuu qabdu yookiin immoo doolaara irra godhachuu qabdu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti al tokko irratti tuquudhaan hojii keessan isin gaafata jechuudha. Maal akka isin hojjettan isin gaafata waan barbaadan guutuu ni dandeessu jechuudha. Inni fakkeenyaaf kana guutuu hin jira akkasumatti dirqama waan barbaadan guutuu dandeessu waan hin ta'e bakka kanatti immoo do you have a website kan jedhu kanarratti ani website waan hin qabneef no jedheen bira darba. Kana booddee bakka kanatti immoo ishee kana raayitii inni gootu ofii isaatii akka inni isiniif guutuuf jechuudha. Kana booddee maal gootu bakka kanatti next kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin you are all set nuun jedhee jira. Kana booddee maal gootu bakka kanatti go to home page kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitan haala kanaatiin isiniif ni banama jechuudha. Akkuma argitan kun karaa sirrii ta'eetiin peepaalii kan qulqulluu ta'e yookiin immoo limitii kan ofirraa hin qabne diimaa tokkollee kan isinirra hin keenye haala kanaatiin ni banatu jechuudha. Amma immoo notifikashiniin tokko narra jira. Bakka notifikashinii isaa ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin yeroo isiniif dhufu kaardii liinkii godhi jedha. Yoo kaardii qabaattan maaster kaardii ta'uu danda'a, viizaa kaardii ta'uu danda'a. Kaardii keessan liinkii gochuu dandeessu. Dirqamas miti yoo barbaadan immoo dhiisuu dandeessu. Warri baay'eet maaster kaardii qabdan baay'eetii keessan irraa maaster kaardii itti guutuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaatiin peepaalii karaa sirrii ta'een banachuu ni dandeessu jechuudha. Jalqabaa kaatanii hanga xumuraatti irra osoo hin daddabarsin ilaaltanitti yoo ta'e haala kanaatiin peepaalii keessan banachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni haala kanaatiin peepaaliin keessan isiniif baname viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoo yeroo itti aanu kana keessatti immoo maal goona akkaataa ittiin birrii irra gashinuu fi akkaataa ittiin birrii irraa baasnu immoo kan isiniif qabadhee dhufu ta'u jechuudha. Haala kanaatiin banachuu dandeessu. Viidiyoo itti aanu irratti akkaataa ittiin isiniif qabadhee dhufu yoo barbaadan yookiin immoo akkaataa itti irraa baasanii fi maallaqa irra galchan akkan isiniif qabadhee dhufu yoo barbaadan viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Akkasumallee koomentii jalatti immoo waan isiniif hin galle gaafadha. Isiniifan deebisa jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.